wanta lamaan isinii qabadhee dhufe tokkoffaan warri maallaqa keessan achitti walitti qabattanii kan waggaa tokko kan waggaa lamaa fi isaa olii kan jashan jaasaa ta'u hagamiyyuu haa ta'u firaarratti obbolaarratti nama kamirrattuun erguu gaafan galuun ofii kootii qabadhee galee gara akkaawuntii mataa koorratti dabarfadhaa jettanii qabattanii teessanii yeroon galummoo maallaqni hammi kun darbuu danda'a narratti qabamaa boodeetti nan zarafamaa eessa yoon geesse immoo karaa seera qabeessaan jijjiiradha karaa kamiinan maallaqa kana asii baasee gara biyya kootti fudhadhee galee jijjiiradhee gara akkaawuntii mataa kootti dabarfachuudhaanii dhimma mataa koo kan karoora koo sana ittiin galma galfachuu danda'a jettanii warri yaada keessa jirtanii yaaddoo akkasiin qabaatiina sababni isaayyuu biiroon seera qabeessa ta'e biiroo baankii daldala Itoophiyaa isiniif jira shakkii tokko malee dirqii tokko malee maallaqni haga kamiyyuu yoo qabattanii dhuftanii bakkitti isinirraa fudhatamu hin jiru bakka barbaaddan deemtanii karaa biiroo seera qabeessa kanaa deemtanii akka jijjiirrachuu dandeessanii fi akkasumas immoo guyyaa har'aa Noovembarii 8/11/2025 oolmaa sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaatiin isaan kana walitti qabee isinii fidee dhufeetii jira. ኩዌት ዲናር፣ ኦማር ሪያል፣ አሜሪካ ዶላሪ፣ ካናዳ ዶላር፣ ቻይና የዋን፣ የማን ሪያል፣ አውስትራሊያ ዶላር፣ ፓውንድ ስተርሊንግ፣ ዩሮ፣ ስዊዝ ፍራንክ፣ ዱባይ ድርሃም፣ ካታር ሪያል፣ ጆርዳን ዲናር፣ ባህሬን ዲናር፣ ቤሩት ዶላር፣ ቱርኪ ሪሌ፣ ኢጅፕቲያን ፓውንዲ፣ ሳውዲ አረቢያ ሪያል፣ ፓኪስታኒ ሩፒ፣ ኢንዲያን ሩፒ፣ ሳውዝ አፍሪካ ራንዲ፣ ኢራቅ ዲናሪ ፊ kanneen kana fakkaatan karaa gabaa gurraacha irrattis immoo isinii qabadhee dhufee jira. Keessattuu warri maallaqa hagamii qabannee galuu dandeenya yoo gallee bakka kamitti deemneetu jijjiirrachuu dandeenya jettanii gaaffii baay'ee kan gaggaafatan turtanii waan ta'eef viidiyoo kana piliis hundi keessanuu laayik gochuutiin jalqaba. Akkasuma warri mana kanaaf haaraa taatan immoo sabskiraayib gochuutiin maatii keenyatti dabalamaa turte keessan aga xumura viidiyoo kanaatti na waliin godhaa. Jalqaba irratti baankii seera qabeessa ta'e suni akka makkatee aga tokkorraa isiniif ibsa. Itti aansuun immoo karaa gabaa gurraachaatiin har'a meeqaan olii ni dabalee moo ni qannasee kan jedhu waliin ilaalla. Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u, nagaa isin daganne ani baay'ee nagaa kootii isinis immoo baga jiraattan jecha akkuma jalqaba irratti isiniin jedhe egaa warri maallaqa qabattanii gara biyyaatti galuu barbaadan obbiritti qabattanii erga walitti qabattan immoo akkamitti fudhannee galuu dandeenya nurraa fudhatamaa eessattan jijjiirradhaa kamtu naaf ta'a kan jettan yaada kanaa keessa galtan eessatti akka jijjiirrachuutii dandeessanii asumarraan isinitti himuu fi innis immoo akkuma jalqaba irratti dubbachuu yaalee waa'ee biiroo seera qabeessa kanaa har'aan guyyaa 3 moo 4 dubbadheera. Inni kun immoo caalaa kan baankolii kaan irratti amanamummaa guddaa kan qabu biiroo isa guddaa biiroo baankii daldala Itoophiyaati. Asuma Finfinnee keessatti illee ni argamaa jechuudha. Baankiin kun naannoo Booleellee ni jira. Anillee gaafa dhufee argeen ture garuu immoo achiin deemne ani gara sanaan deemnee maallaqa xiqqoo wayii qabadhee kanaan of jechuuma eerpoortii keessatti jijjiirradhee bahee harka kootti jechuudha. Gara biiroo sanaa hin deemne garuu immoo namoota achi deeman qaamaan deeman achitti jijjiirratan ofii kootii argeen jira waan ta'eef yaaddoof yaada tokko ta'uun qabaatiin maallaqa keessan warri qabattanii galuutii barbaadan keessattuu sababoota garaagaraatiin maallaqni keessa walitti isinii qabamuu didee yeroo namarratti ergitan namni akka kan taane isin jalaa godhite miraarii keessa galla. Anis immoo mudannoo akkasiinan qaba waan ta'eef yeroo sana maallaqa of biratti walitti qabuu jaalanna. Warri akkanatti walitti qabattanii jirtan gaafa galluu akkam goonaa jettan zimma jettanii maallaqa keessanii shantaa keessanitti qabachuutiin afaan keessan qabattanii gaafa boolee seentanii karaa deemaatu qabee isin gaafata jechuudha. Waan isin ajaa'ibu karaa deemaatu maallaqa qabdootii siifan jijjiiraa siifan sharafaa kun akkasii sun akkasii wantoota garaagaraati kan isaan dhiyyeessan. Isa kana jabaattanii cimtanii boolee keessa baafattan taanaan yoo namni si wajjin jiru namni achi boolee sanaa dhufee isiniin fu'u sun hin beekullee yoo ta'e namoota biroo gaafachuutiin biiroo baankii daldala Itoophiyaa deemuun barbaada jettanii kallattiimaan gara sana deemtanii maallaqa keessan jijjiirrattanii achumatti buukii yookaan immoo akkaawuntii mataa keessanii banachuudhaan otoo akkaawuntii nama kamirrayyuu ta'u harka nama kamirrayyuu hin galiin jijjiirrachuu gara keessanitti seef godhachuutii dandeessu. Guutummaa guutuutti maallaqa haga barbaadan qabattanii galuu dandeessu. Isin jabaadhaati shantaa keessan keessatti haguma qabdanuu qabadhaa darbaa nama qabee isin gaafatu gaafa ijoollee alaa argan isuma karaa deemutu isinitti gore siifan sharafaa kun akkasii naggaadota baay'eetu jiru waan ta'eef isin shawwaduu danda'u. Isa kanarraa of eeggattan taanaan kallattiimaan gara biiroo baankii daldala Itoophiyaa deemuutiin karaa seera qabeessa tirfii gootanii yookaan immoo kan baankii kaan irraa caalatti
sharafachuutii ni dandeessu. Kanaafuu yaaddeena mallaqa keessan walitti qabadhaa isiniin jechuutiin barbaada. Inni kuni kana amma kallattiimaan gara oolmaa sharafa maallaqaa guyyaarraa karaa gabaa gurraachaa ittiin oolee Noovembarii 11 2025 ni dabalee moo ni hir'isee kan jedhu walumaatiin ilaalla. Asumarraan lakkoofsa dallaalaa nuuf ergii, akkasuma lakkoofsa namicha kaargosii ergee sana nuuf ergee tani warri na gaafattan jirtu. Lakkoofsa namaa sooshaal miidiyaa irratti ani hin maxxansu. Yoo keessaan ta'e malee keessaan immoo kan argachuu dandeessanii anaanii jechuudha. Yoo keessaan na dubbistan ta'e ani immoo lakkoofsa nama isin barbaaddan sana kan birrii erguu kan gaargoo ergus yoo ta'e isiniif erguutiin an danda'a. Kunis kan Dubaayii fi Saawudii qofaadha. Lakkoofsa bilbilaa koo +9 71 69 25 36 96 irratti na dubbisuu dandeessu. Gamanumaan gara sharafa gabaa gurraacha guyyaarraatti oolu. Jalqaba irratti kan ilaallu Kuweet Dinaarii. Kuweet Dinaarii tokko guyyaarraa karaa gabaa gurraacha 584 tuqaa saantiba 54tiin olee jira. Inni itti aanu Omaar Riyaalli tokko karaa gabaa gurraacha 466 tuqaa saantiba 78. Ameerikaa Doolaarrii karaa gabaa gurraacha 179 tuqaa saantiba 30. Akkasuma Kanaadaa Doolaarrii karaa gabaa gurraacha 127 tuqaa saantiba 17. Chaayinaayyeewwan karaa gabaa gurraacha 25 tuqaa saantiba 19. Yaman Riyaal karaa gabaa gurraacha 0 tuqaa saantiba 86. Awustiraaliyaa Doolaarrii karaa gabaa gurraacha 116 tuqaa saantiba 32. Paawundi Sterlingii 235 tuqaa saantiba 57. Har'a kanan isinitti himaa jiru karaa baankii seera qabeessa ta'eetiin yeroo qabattanii galtanii akka jijjiirrachuu dandeessanii. Kan ammoo kan gochuu danda'u biyya alaa teessanii baankii sanarratti akka ergachuu hin dandeenye yookaan immoo jijjiirrachuu sharafachuu hin dandeenye. Kanaan dura isinitti meerarra ammoo irra deebiidha jechuudha. Kanan isinitti himaa jiru warra harkatti qabatee dhufee qaamaan gara biiroo sanaa deemeetu jijjiirrachuu danda'a malee karaa biraatiin siisteema baankii kanaa yookaan siisteema biiroo kanaa irratti ittiin sharafattan argachuutii hin dandeessanii. Tasumallee inni itti aanu yeroon tokko karaa gabaa gurraacha 207 tuqaa saantiba 26. Suuziin Firaankii karaa gabaa gurraacha 222 tuqaa saantiba 57. Dubaay Diraam karaa gabaa gurraacha 48 tuqaa saantiba 88. Gabaa gurraachigaa xiqqoo qaqannaseetu jira. Dubaay 49 saantiba wayillee galee ture amma immoo gara 48 tuqaa saantiba 88tti gadi deebi'ee jira. Inni itti aanu Katar Riyaalii karaa gabaa gurraacha 44 tuqaa saantiba 55. Joordaan Dinaar karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 252 tuqaa saantiba 71. Bahareen Dinaar 475 tuqaa saantiba 43. Akkasuma Turkii Riilee 4 tuqaa saantiba 24. Ijiptiyaan Paawundii karaa gabaa gurraacha 3 tuqaa saantiba 78. Saawud Arabiyaa Riyaalli karaa gabaa gurraachaatiin guyyaarraa 47 tuqaa saantiba 86. Paakistaanii Ruupii 0 tuqaa saantiba 55. Indiyaan Ruupii 1 tuqaa saantiba 74. Saawuz Afrikaa 8 tuqaa saantiba 89. Karaa gabaa gurraachaatiin sharafni maallaqaa yookaan immoo jijjiirraan maallaqaa haala kanaatiin oliitu jira. Irra caalaa yookaan immoo main pointiin kwanii irratti viidiyoo kana isiniif qabadheetii dhufe warra maallaqa qabattanii yeroo galtan eessatti jijjiirannaa hagam qabannee galuu dandeenya, namarratti hin qabamu, namarratti hin fudhatamu, waan akkasii of keessaatii baasaa. Kun hin jiru. Maallaqni kan keessanii akkuma isin gootanidha waan ta'eefu. Akkasuma immoo boolee keessa kan jiru baankii daldala Itoophiyaa qofaadha. Gabaa gurraacha irratti achirratti isin shawwaduu danda'u. Baay'ee kan nama shawwadan hedduun isaanii jiru waan ta'eef seera qabeessaan achi keessatti kan sharafuu danda'u baankii daldala Itoophiyaa qofaadha. Biiroon sunis immoo boolee keessatti miti kan inni argamu. Biiroo seera qabeessa ta'e inni isiniin jechaa jiru kun boolee keessa toon taanii bakka biraati jechuudha. Boolee keessa garuu noormaalii baankii daldala Itoophiyaatu jira. Achittis warri sharafachuu barbaadan jirtu. Caalaatti immoo kan isin sharafachuuti dandeessan yookaan immoo isiniif faayidaa qaba jedhee ani waan hin argeera isinitti himuu danda'u karaa baankii seera qabeessa yookaan immoo karaa biiroo baankii daldala Itoophiyaa sanaati. Guutummaa guutuutti maallaqa gabaa barbaadan qabattanii galuu dandeessu. Namni isin daangeessu tokko hin jiru. Yoo isin nama isin gaafate hundumaa gortanii dubbisuudhaa baattan
bakka ofii keessan barbaadan baankii kamirraa Awwaash baankiillee ni jira. Akkasuma immoo gabaa gurraachallee karaa bareedaa fi fooyya'aa ta'eetiin argachuutii dandeessu. Qabattanii galuun ni danda'ama. Haga barbaadan bakki isin deemtanii jijjiirrattanis immoo wanta isin rakkisu miti. Waanuma jiru waanuma seera qabeessaati jechuudha. Wanti hundumtuu akka achi ta'anii odeessanii miti. Yeroo bira gaa waan biraati, yeroo achitti haasaan waan biraati. Wanti nama sodaachisu tokko hin jiru. Tokkoffaasin jabaatanii meeshaa harkatti qabattanii dhuftan irratti siiriisilii taatanii nama kan birayyuu nama karaa haalan taane isinitti dhufe bira dabarfachuutii dandeessu. Jalaa fuudhistanii isa kana isiniin jedha. Viidiyoo isinitti dheeressu akka dandeessan piliis hundi keessanuu laayik sheer gochuutiin bakki isiniif hin galle hasaaba istaayitii keessan gaaffii dabalataa kabiraas yoo qabaattan ta'e viidiyoo jalatti na barreessaa rondeebuu isinii deebisa. Bakka jirtanitti nagaa fayyaa naa ta'a baay'ee.